haadha shuree Ingiliishiin kun guyyaa roobii gabaabuu taa'ee dhaabata jalan. Guyyaa roobii gabaabuu bo'ee hiika shonkooraatiin wal argina. Hiika shonkooraa amma suuraa yoo achi ilaalu aslii kenna natti fakkaata. Aslii maarra bada jaran waatu waa ta'e. Amma gurbaa ummanni miidiyaa qosoo faana dhahatee eebba olomaa'ota ginjaabeetii keessaa qaba. Shee Abdusalaamiin guyyaa inni leencirra baase yaadattanii amma guyyaa Shee Abdusalaam irra leenca baase gurbaan kun guyyaa san du'aa akkamii godhan yaadattanii. Waan afoo tarteen namni sin beekiniif akkeessa jira. Dubbii ulfaattu. Umman nama waan gurbaa afoo taree wallaalee akkana burjaaja. Inni biraa ammoo addi kee adda leencaa haa ta'u jedhan. Leenca argee yoo fincaaniin isumatu maalii miti jette Oromoon mammaaksu illee ijarraa gaffixa. Amma gurbaan leenca ta'e uummatatti gadi weeraruutti jira. Maarree nu ammallee nu amma haawwanni du'aa hima siikoo. Ammallee waan guddatteen namni maqaan beekin ta'e ooluma. Ta'e ooluma. Cubbuu badii maali waa ilmi rabbii qomaa qabaattee ati warra azaabaa jettee sanii nama sodaachisaan jirtu. Kaarrumatan ta'e rirrigadhu kootu achuma ijoolleen taaptaapsii kootu. Minim chiggirii yalle. Minim chiggirii guyyaa roobee wal argina. Guyyaa roobee wal argina hiika shonkooraatitti. Hiika shonkooraatitti. Ana bichaa miti Oromoo hundi si jaalata. Oromoo hundi si jaalata. Nagaan naa bulimee gurbaannaan. Jettiin ana bishaan kuluu salaataatiin buusuun guddichi sun dhufa jira.